Kun BBC Afaan Oromooti. Odeeffannoo har'a qabnuunis mootummaa federaalaa humnoota naannoo Tigraay ajajamuu fi didan waraanuudhaaf humnoota waraanaa qindeeffachuu irratti argama. Haaluma kanaanis dargaggoota umuriin isaanii 20 haga 60 jiran miindaa gaarii kafaluudhaaniif waraanatti erguu barbaada. Haaluma kanaan dargaggoota umuriin isaanii 20 haga 60 qarshii guyyaatti qarshii 20 haga 60 kafaluudhaan leenjii gahaa kenneefii erguu barbaada. Dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Carraa gaarii. Mana barnootaa keessa taa'uu kan qabdu cayyoon deemaa kana bakka kana malee gudufte. Jenereetara kiyya qarshiin ittiin baradhullee waan hin qabneef kan bakka kana dhufeef. Abbaan kee hoo? Ani hin qabu abbaa. Haati kee hoo? Ani haadhas hin qabu. Eessuma? Hin qabu. Adaadaa? Hin qabu. Akkam obboleessa hoo? Hin qabu. Obboleettii hoo? Ani obboleettiis hin qabu. Firuma tokkollee hin qabdu jechuudha? Hin qabu. Namni inni si guddise eenyudha? Nama si guddise hoo? Nama na guddise illee hin beeku. Bakka kanaa maal fuudhuu dhufte daanya? Eenyuun jedhaa laata namtichi kun immoo eenyuun jettaa beekti ana moo? Eenyudha inni namtichi kun? Ani namticha kana tasumayyuu hin beeku argees. Maal? Garuu tarii warra kanaa galmaaf dhufe ta'uu danda'a warra kana keessaa tokko. Natti qoosaa jirtu moo daanya? Na beektus beekuu baattus an barnoota hin qabu hojii barnoota hin barbaanne immoo argadheera. Bakka kana maal hojii dhufte daanyee? Innumaayyuu hojii fokkisaa kana bira. Bakki kun bakka dhiiraati gaafa deebi'u mataa keen tarsaasa. Deebii hin beeku jedhu naaf hin deebisin isheen kun maal keedha siifama? Jenereet ka dhugaa konsitima isheen kun ollaa keenyatti galti. Naannoo keenya jiraatti jechuudha. Maal jechuu jirta daanyee? Ana moo? Maraateera mucaan kun bakka. Daanyee maaltu ta'e bakka kana wal dhiibuu jirtu? Namni guddaan kun eenyu? Daandii gubbaatti hin argamallee eenyummaa isaallee waan hin beeku hin qabu. Wanta ta'aa jiru kana sammuu kun amanuu didaa jira. Jenereetar ko anjara kana hundallee quban qabu. Anama gara waraanaa deemee diina koo xaree qarshii argachuun barbaada. Ati adda waraanaa deemuu hin dandeessu. Umuriin kee hin geenye. Dhala koo waan namni asitti hiriiree wal dhiibaa jiru natti himee maaloo dhala. Qacarri leenjii waraanaatiif ta'ee kan qarshii guddaa qabu baay'ee filatamaa natti fakkaate. Daanya ammaaf ammatti bakka kana gadhiisii deemi. Ulfaatinni koo naaf haa ilaalamu. Ani akka bifa koo ilaalta kana miti keessi koo baay'ee jabaadha. Lolaaf nan ta'a. Umurii koofis naaf hin sodaatina. Ani yeroo xaaliyaanis loltoota injifachuu irratti gahee guddaan qaba. Kanaaf naaf hin sodaatina. Ulfaatinni koos naaf haa ilaalamu. Jaallatamoo ko isinan jaalladha. Baay'een isin jaalladha. Waan daawwattaniif galatooma maarree maamila keenya ta'aati. Asumaan YouTube chaanaalii kana subscribe nu godhaa. Maaloo subscribe nu godhaa. Galatooma.